خلاص أنا ما توقع في دني فلو في جندرة كلام برباد دني داوت تفكي لقوا والله بنك يا كسي والله العظيم لقوا جيسي نفقات الجرا الدباني جروني نسي جيسي نفقات دي لقوا نيو وچنكي وركسي أدام با متى دكبر سني فمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هركفوني دعوة الرد صوصك إني كم نجاح سني فيا راجل كسني جارك ندي من جرفنا راسي مالين دي بتوع رنجة تنجح هنا كم بيك مجا نركبه ترى الحمد لله فيه هنا إجرا ركوبة جلايسي كلني هاكو الحمد لله isin leen gadaa wata hordoftoota keenya warreen keessaan dhuftanii du'aayin hafuura jirtan hunda keessan kadhatuma umriin of dheeradhaa isin jenna ani leen kun wayyaa isin jira alhamdulillahi rabbil alamin ta'ammoo waa'ee dhangata viidiyoo takka dhiishee ture isinii fi viidiyoo san irratti namoonni baay'een qaafamii waan adda addaa kaastanii niin beeka waa hunda ani waa hunda beeku osoo beekuuti osoo beektumaa irree saree nuu baa hojii jette jenni saniifuu waa hundaaf uumaa miti rakkoon qabu erga isin jettan namni tokko waa walirra fahamee qabu gaafa isin daawwatan kiyya. Wanni isin achi keessaan jaalattan isin jechuu jirtan maara tokko hin qabu. Namni tokko dhugaadha. Dhugaa aaree dhugaa rabbi isin isin hima abdii kutata jechuudha. Saniifun bakka baay'een aaree hedduu takka isin citee illaata qoonqoo dhiisuu hundatti qoonqoo akka nama ilaa qoonqoo dhiisu takkatti jechuudha. Qoonqoo dhiisee haalaan dhukkubee jechuudha. Ilaa manaa akkuma asirratti jechuudha. Saniifuu alhamdulillah kun fayyee ka'eetiin jira achirratti isin hafne akkasumaan warreen viidiyoo kana daawwachaa jirtan to'amnu godhamee waa hundaafuu rakkoon dhufu ni dabarti. Wanti goonu hin jiru waa hunda beeka waa hunda waan isin jettan guutus qubaan qabaa komintiillee akka takkan waan dubbise yeroo immoo waa'ee urjii yookaan waa'ee asimiin irra kaatee waan takka takkatanii kaasuu jira asirratti dhugaadhaan absii wal'amne jira wallolli kan nyaata kasiidha. Immoo namoonni baay'een viidiyoo san daawwatee kana keessaan dhufuu kanneen noormaala bilbiluu fi biyya adda addaa biyyoota as keessaa biyyoota adda addaa ta'uu osoo hin ta'in as keessaa namoonni baay'een kan ilaa mana dhufanii na bira jiranii jira. Garuu immoo amma nama santiraa geessee isin viidiyoo waraabaa jira. Gaawwan irra geenye akka isiniif akkaataa godhu jiru isiniif ibsinanneeti. Saniifuu dhaqiidhaa isii wajjin namatti ergii maal jettanii. Saniifuu amma bakka isin jirtu beeytee addanaan baane addan baafanne garuu aartee kuttee anis aaree bakka garaa na gubate haala sanboota viidiyoo sana illee adda baane jee waraabe maaliif antis ifa halas akkana kutatte anis akka kanaan itti kutadhuun jira jeetiin ani dhugaa jirtu bakka ol bee kan jirtu wama jabaattee jira na baase ani dhugaan hin aaree wallaahi dhugaa aaree bakka akkasitti isin waraabe garuu immoo dhugaadha akkuma isin jettan ni kan kamu kan tuqe maal jechuudhani ni kallee irraanii ni kallee hin xuuyne guduraatu ani ni kallee akkuma isin amma jechuun jirtan ni kaa dhugaadha hin xuuyne beeta inshallah waa hundaafuu khayrumaa fi rabbiin khayrii haa godhu jeetumaa yaada malee waan biraa maal goonaa miti. Wanni waan takka takkaa jira wanneen asirratti isin kaasuu fedhe dhugaadha adda baatanii hagam takka dhugaadha maal jettan ani dhugaadha hugusaniif aaree بس وصل بقى خطة ليه جورا خطة بس بودا ليه وانت كاس حتى بالبلا يرد اللي بالبلا ليه تشال جيد من خلاص يسين باني خلاص أيه تمام جل نجيت يجين كشو آري بقى هدون آري نمت كوجا آري كا أبسي أوغاني كي آري ميرا كيسا كلا ميرا رو كيسان غلط غربي أني إننا آرو كيسان لكوت سديه منا خما غلي كروساني فو خير إن شاء الله يكرر الحمد لله منا إتلي تيسار خير إن جرا الحمد لله دعائي تيسانيني دعائي تيسانين بيت إن جرا الحمد لله رب العالمين garuu wanti hafee waan biraatiin inshallah hunda furkuun qabu garuu immoo dhugaadha akkuma isin jechuu ture erga isinis akkas jette anis gwaa ite erga isin karaa isin kutatte anis karaa kutannoon kiyya karaa kanaadha namni tokko beekadhu wanni sigiroo qabu buleeyyan kiyya dhugaa rabbi fayyaan hin goomtu wanta kire kan isin hima fayyaan hin goomtu namni fayyaa qabdan fayyaa teessan hin boontan alhamdulillah jaani guyyaa akka kana tagana dhukkubetti hagaan keessa ture ana akkan keessa ture anaaf beeka akkan tees anaaf beeka fayyaa rabbi isin faafannu ammallee fayyaa ta'e rabbi walitti siyaadhaa bujatu ayinaaf godhaadha ammoo waa'ee namoonni tokko tokko keessaan dhuftanii hin jirjirinii ani hin jirjirre obselleedha akka ilma namaa tokko obsee garuu immoo hin obsine obsii ganaadha kanaan jettanis ni jira dhugaadha obsii kan caalus rakkoon takka takkanii jirti beeta kanneen kana caaluufaa jira beeta saniifuu kumaa miti daawwattoota hordoftoota keenya wanti goonu hin jiru wanti biraati
du'aamaan bira dhaabbadhaadha isin. Okay jechi kiyya saniifuu du'aamaan bira dhaabbadhaadha. Waan hundi ni dabartii wanti dhufu hundi ni furtii. Du'aayii qofa akka nu gootan kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa ulfaadhaa haga ammaan bira dhaabbachuu. Ulfaadhaa umrii dheeradhaadha. Waan hundaafuu rakkoon qabu isin umrii naa dheeradhaa du'aayii akka keessan naa godhu keessaniif jidduu akkanaaf jiraadhaadha. Waan hundaafuu du'aa'umaa caalaa du'aa'uma qofa nu godhaadha. Meegaa ammallee xiqqoo nu dhukkuu jira beekte sanii alhamdulillah garuu wayyaa'eetiin jira daawwattoota kiyya garuu isin du'aa'uma qofa naa godhaadha waan hundaafuu rakkoon qabu alhamdulillah rabbil aalamiin ta'eetiin jira garuu bakka jiisaa sanii jidduu takkan dhukku wallahi fuulli kiyyaan gorfa akka jiru jidduu takkaan bas saniif uummata kiyya qaalii isinin jaaladhaa ilaafi galatoomaa ani waan takka takka isin biraan ga'uuf malee waan biraatii miti saniifuu isinillee egaa akkanii fi keessaan dhuftanii jajjabeessu jirtan harkeetiin jira garuu immoo isin akkuma isin jee wanti uumame dhugaadha. Dhugaa miti warreen jechuu jirtanii maal jirtan sun dhugaadha. Namni tokko waan jabaatee qilleensa irratti ol baasa. Warri dhugaa miti maal jettan namni tokko waan jabaatee qilleensa irra dhufa malee wanni hin jabaatiin ol hin baatu. Wannuma guddate wannuma jabaatee ol baa daawwattoota kiyya. Saniif waan alhamdulillah galata rabbiitti nu dhukkubee hedduu takka wallahi garuu isin alfaadhaan beekaa jira addaadha. Garuu namoonni baay'een as keessaayis kan na bilbilu jiru. Nama tokko tokkotti na qabee uslaappuu maal jedhaniis keessaa jechuudha. Hirmaannaa san viidiyoo sana kan gadhiisee jechi bakka aan akkuma tokkotti dawwaqamee aaree bakka miira wayii keessa galee. San booda namoonni baay'een dhufanii mana dhufanii wantoota takka takka dhugaa jirtu asitti wajjin haasofnee maal jennee isinis waan kanarraa dhaabbachuu qabdi dirqama waan kanarraa dhaabbachuu qabdi atillee hin obsii haga isiin deessu obsii maal dura ittiin shaakaltiin jarjarinii maal jirtanii dhugaa keessanii galatoomaa dhugaadha ittillee jarjarinii fettan garuu immoo namni tokko addaan baanee jirraa garuu isiis rabbi carraa biraa rabbi hayruu fi jeetiin bakka viidiyoo sana irratti waa hedduu naasee dhugaadha namni tokko gaaree waa hedduu naasaa garuu naaseetiin jira dhugaadha. Ammallee bakka isin jirtu addan baafannee ani maaliif isinis bakka isin jirtu beeynee garuu immoo bilbila nama biraatirra bilbila kiyyaan irratti illee bilbila maaliif ammallee irratti hin dawwalle jawaala kiyyaanii. Saniifuu mee inshaallah daawwattoota hordoftoota keenya waan irra geenye hundaa isin biraan geenya. Saniifuu maamti rakkoon qabu garuu nama akkattiin gurraachina Kasaa kalaatee laftillee qabbana saniifuu amma guyyaan isin waraabaa jira. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya galatoomaa umrii nuuf dheeradhaadha. Haga ammatti nu bira jiraachuun keessan baay'ee takka hedduu nu boonsaa. Saniifuu yaaddolleen as dhufee mana kiyya na biraa deeme guyyaa har'aa ganama kana dhufee na biraa asii deeme jechuudha. Saniifi namoonni hedduutu dhufee mana kiyya kanaa illee deeme. Oromoo waggaa isaan dhufan san maaliif hunda viidiyoo waraabamanii taatu. Saniifuu waan takka takka waan jiru lafatti wajjaasonii maal jedhanii fa'aa biraa kutan jechuudha. Mee inshaallah waa hundaafuu ani garuu dhugaa rabbisan ammallee kan isin jechuu jiru hedduu takkaan aaree miira keessallee galee hattaa ilana dhukkubutti waa meeqaa yaadee waa hedduu yaadee dhugaa rabbisan isinii mudhaa hedduu takkaan aaree hedduu takkaan hedduu yaadee garuu immoo saniifuu wanti goonuun jiru san immoo waan isin feetu isuma gaafatanii fi akkaataa isin feetu namatti erganii gaafataniituma akkaataa isin feetu san akkuma feetu san ta'e jedhanii malee dirqiinis isis hin tumanii maal jechuun maarree kana lolanii giddii hojii jira kana hin ta'u ilmoo garaa qabdi. Mee isin waan takkaan isin ilmoo kana godhaa ilmi guyyaa keessaa ilmoon amala namaa jirti. Hayyi mee ajaa'ibaas amala guyyaa amala baatii 8 guutuun fideetiin har'a ji'a 8 keessa jirti. Ji'a 8 keessatti amala ji'a 8 fideetiin har'a lafaa kaatee fideetti. Amala ji'a 8 fideetiin fidattu har'a lafaa kaatee. Amalli isin amma qabdu kun amalli isin amma isin amala jettan fuudhee daawwattoonni keessaan dhuftanii amala namaan beektan maaliif namni tokko dhugaadha nama jaarsa jaartii rabbii khaliqaa fi saallachuu qofaaf beeka jenna waan isaan ta'an. Garuu sana immoo isin akka jechuun qabdan dhugaadha garuu ilmoo warra jijjiirtuun jirti anis dhagee gurratti garuu immoo akkanatti miti gaa. Yoo jijjiirte amala ta'e jirti amala isin jijjiirtu tokko faratti qonqoo jibbisiifti yeroo duraatiif yookaan jaarsa akira jibbiti amma misan osoo ji'a 4 ji'a 5 ji'a 7 akka ji'a 8 kana ifa dhalaachi ergalte uummata kan lafaa kaatee jecha tokko faan lafaa kaatee kit maal jechuudha kun ara kun wallahi waan hedduu nama ulfaatu waan hin taane saniifuu immoo dhugaadha waa'ee jaarsa jaartii kana asirratti ol baanillee dubbachuun gaarii miti garuu wanni ol beeku baddeef
Naafisiin tun miidiyaa irra wajjin hojjennaa miidiyaa tokko irratti ifa lafa tolin hojjenne dhufnee isin bira. Isinummaa nuuni yaaddoita maaliif nuti ilmaan keessanii saniif hoggoo nuti dhufnee gammachuudhaan yookaan wanta kan dhufnee ol baane gammachuun nu simatan. Ammoo saniif yoo nuti kol biraa dhabamnee bakka asii diigamuu barbaadde asii bakka amala walaalee kamiin barbaade akkasii daawwatu irratti tuusan naafisiin haala kana waliin jirraa jeetiin ol ba'e isin waraabe. Yeroo immoo naafisiin tun adda ba'uu fi khalaas illee carraa rabbi hayiruuf hin jedhe. Garuu immoo wanta akka wanni rajjeen qabu. Ammoo achirra dhaabbadeetiin jedhe namni tokko of sirreessa maaliif namni tokko of hin sirreessine khalaas akkuma jiru ni beekama maaliif mataa waliin ogusu namni tokko namuu hoggaanii fi namni yoo wal cinqee warra rakkisee addaan ba'a mataa adda qabata. Saniif immoo namni tokko namni hundinuu bultii diiguun tun fokkattu dhalleedha dhugaadha. Keenya ni jibbee diigaa tana bakka gaafa diigaa kan jaallatu jechuudha. Garuu immoo rabbiin haa sirreessu waan hundaafuu du'aa nu godhaadha. Du'aa waan nu bira dhaabbadhaadha. Wanti goonu wanti biraa tokko hin jiru obboleeyyan keenya. Kan addunyaa kana irratti. Wanti goonu tokko hin jiru. Wanti goonu ayyoo danda'ame khalaas akkasii manatti deebitee ilmoo ishii dhaltus manarraayis akka gadi hin baanee alanteenye manatti illee haa ol deebitu. Saniifuu ani maaliif yoo bakka isiin yaani akka jettu sanitti manarraa utaaltee maal jettee telefoona cufattee maal jettu kana dara manatti ol deebitee ani yoon mana dhiisee birnaa wayii mana dhiisee biqiltee birnaa wayii walitti hin dhufu. Wallaa walitti hin dhufu. Jecha maaliif isa ilmoo tana deessutti naannoo yoo amalallee jettan beeka dhufu amma yoo isin amala isiiti maareedhaa dhaluuf gisa kaate dubartiin akkanaa minaa erga isin jettan booda. Garuu immoo dubartiin takka dhugaadha. Erga dhaluu kaate akkana taatus ani waan irraa eegamu hatta waan kanallee ni guutaa fi rakkoon qabu isiniin jaa daawwattoota hordoftoota keenya humaa miti galatooma isinillee hagaluma sagantaa keessatti illee afaan turuun keessan galatooma ulfaadhaa. Garuu immoo waa hundaafuu du'aa umuuf godhaa du'aayin teessan maashaallah wanti du'aayii gootaniif antu wanta nani jiru ilammaa wanni du'aayii godhu jiruuf rabbiin akka nagaan adda baasu qofa du'aayii godhaaf. Rabshaa godhurraa rabshaan faayidaa hin qabdu. Isuma rabbii nagaan adda baasu arraan tana isiin tun ilmoo wajjii walii jirti. Arra gizeen irra bilbilee yeroo tun biyya namaa tana keessatti seera tokko jira. Seera uumamaa dhuunfaadhaan biyyi tun qabdu jira. Dhalaa takka osoo hin dhalle turatti yookaan akkaataa ishiin itti dhaltu amala sirreessitaaf haala sirreessitaaf akkaataa ishiin itti dhaltu seera maaliif namni tokko dhuufuun raaddee harree jala deemtu dhuufuu bartii jenna namni xiqqishoo nama si olii jala nama ilmaan qabu jala yoo deeme waa adda addaa barata saniifaan ammoo waa adda addaa dhagee saniif yeroon isin amma haalli isin keessa jirtu kan haala akkanaati haalli wanni nuti sirreessuu qabnu waan akkanaatiif akkanaati yeroo isin amma dhalaafachi dhiyaatte kana wanni nuti manatti godhachuu qabnu waan akkamii waan akka mana jaayisa godhachuu qabna. Beekaru dhalaa qofaa miti wanni isin galuu qabu. Nama nama teessu qofa osoo hin taane wantoota baay'ee jira. Wantoota uummata nama teessisu shamarran ni beektan jeetii yaada. Garuu immoo namoonni tokko waa takka ni beekaa waa hedduu gabbaanii bituu jira dhalaa wajjin gabbaanii nama waliigaleetu nama lafa waliigaleetu muka hojii horaa jette. Ammoo namni yoo asitti lafa tana waliigalee kaanee wajjin waan takka godhuu dandeenya. Arrayyoon afisiin lafatti bakka tana waliin galiin eessa gabbaanee waa takka godhuu dandeenya. Arrabshaa malee wanni kanaa hin barbaachisu. Sanumaafuu shamarran keenya hundaafuu wanti isin hidhaamu amala jettanii waan hin taane fa'aa jaarsatti diibinaadha. Namni tokko haga fedhe yoo ta'e ni obsa dhugaadha. Wallaahi ilmi dhiiraa ni obsa akka kiyyoo taate ilmi dhiiraa wanni irraa barbaachisu obsaadha. Ilma dhiiraa nama dhiiraa jennu wanti isa mudanne dhala qofaa jennu dhala cimammuu qofaa jennu wanni addunyaa kan dhaguutu keessa. Tamam sana waan ta'eef nama waan baay'ee nama mudata namoonni dhiiraatis dhugaadha. Obsa rabbi nuuf haa kennu obsa barbaachisa wanti hundinuu garuu immoo achi bira kutee obsa bira kutee garuu isaanis shamarran illeen warra lakkii isa kana akkana godheetiin waan akkanaatiin miidhuu qabaa akkana godheetiin akkana godhuu qabaa isa kana miidhuu qabaa maaliin gaqqabuu qabaa jettanii yaaddan rabbii guddaa sodaadhaadha. Namni tokko wanti isin seenu kaayyoo isaa fuula duraatii fi haala manaa si godhatee dagalee jiru isaa si godhatee si wajjin tabba guddoo rakkoo fi bal'oo keessa hojii dabruuf malee har'aan tana si hojii fuudhee yookaan akka fedhettu si hojii taphatee gaafa si biraacha argalee yookaan ati rakkattee dudda si galu sanii miti obboleeyyan keenya maaliif ilmi namaa tokko yaaduu barbaachisaadha. Har'a immoo har'a dhugaadha. Xayyib aniin kun waan takkaan isin himame wanni nan danda'u tokko ofirratti har'a isin tun garaa qabdi. Xayyib dhiisee xayyib dantaa keetii yoo fedhe siifi mana dhiisee anta waalii barra ni jira dhabbaa akka fedhe dhaqee maaliif Oromoon ni naachisu naaf maqaa hin qabdu immoo warra kiyyaafis maqaa hin qabdu. Namoota keenya immoo namoota as keessa jiru meeqam nama maqaan badaa saniifoonni kana hin barbaachisu nurraa anilleen dhugaadha aare jee waan hin jee garuu immoo sanii wajji
mee waan isin jettu gaa wanta toliin dhageenyi ta'a ani immoo achirra dhaabbadde aaree waan hin qabu garuu immoo alhamdulillah ani kutadheeti gosan dhugaa rabbii namni kutanne tokko wanni dhageenyi beete ijji waa halaala firaan gara ija mutaan of keessaa guuranii jettee yeroo roboon yeroo ammoo gosaniif aaree bakka waan hin qabu saniifuu daawwata hordoftoota keenya isinillee galatoomaa ulfaadhaadha. Takkanaa waan akkanaa nurraa eegamu malee lubbuutti wal dhiibachuu wal miidhuu yookaan hojii tanan dhiisee biraa baduu kanneen kana keessaa of qusachuu gaariidha. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya waliin isii godhuu danda'u takka hin jirtu as booda dhugaa rabbi sana ani immoo yoo akka danda'amutti waan barbaachisaa ta'e akkuma deeggarti isiniin jee yoo isheen rakkattee maal taate fuutuu biraan dhaabbachuu kiyya beekadha isiniin jechuun kiyya takkanaatii daawwattoota hordoftoota keenya ani dhugaadha kutannoodha dhugaadha. Dhugaan jirtus tanaa warri dhugaa miti maal jechuun jirtan halaas nama tokko aga fidanii fuula keenya dura qalam barbaadanii daawwattoota keenya dhugaadha wallahi dhugaadha wallahi bunki yaa keessi wallahi alazim dhugaan jeesine fakkaatu jira adda baanee jira waliin isin jeesine fakkaadhee dhugaadha sanii immoo sobaa miti jechuudha kiyya ni kaa qofaan hin tuqni malee halaas deemtee jirti isinis jecha kiyya wanni rakka haddee waan kana wallahi jechuun jirtan anjoo kotta wallahi jijjiirin keessan koo jiran dhugaadha waan dhugaa irratti irra deebitanii nu kakachiisaan oolina galatoomaa isin nama keenya saba kiyya nama immoo maaliif yoon dhugaa beekan yoon dogongore isin waan asirreessa yoon ammoo isin dogongortoon waan isin dogongora xiqqoo tokko isin qabdan isin isin rakkoo qaba saniif rakkoota kan qabu jechuudha daawwattoota kiyya saniif galatoomaa umrii dheeradhaa waan agaruma sagantaa kiyya nafaan tolfanii galatoomaa dubbii tanas hin danda'u haasa'u jira irra duraan baay'een siyaasaa irra moota dhabeetiin jira hedduun rakkoo jira alhamdulillah garuu ammaa fooyya'eetiin jira galatoomaadha garuu immoo isii akka isiif ilmoota rabbiin nagaan adda guuruu qofa du'aa godhaa fi isin xuraara nama wallahi misaarata mawt irra jirti jechuudha karaan namni wanni irra jiru namni dhala irra jiru karaa du'aatiif karaa jiru irra jira karaa lamaan kana qofa karaan isa qabatu yookaan dhaluu yookaan hin beekamu saniifuu du'aa godhaa fi rabbi nagaan isii adda guuruu jaa du'aa nu godhaadha daawwattoota hordoftoota keenya galatoomaa umrii dheeradhaa waan agadhuma sagantaa kiyya nafaara tokkoniif nu jiraadhaa isiniin jaa siniifuu sina dheeradheetiin jira assalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته.